وين تنبسني يا أبو جواركي دكان الرقاصني بر أنا خلنا دي بي أوبودي وما يتان تنا مالوما نور تجارين جدا بر إسنت تمو والكي جم ننجرو ملا دارو بيديو يو جارو أورمو فينجار إتي نوتوموف إتي نوساموف إتي نوچاقباقوف إتي نوكيجيموف جارو أمبراتي بيمتي دوباره كانال سنتواني kanuma akka waa waajirarraa hiramuu fitti muqlisaan namaan tumawwama kana akkaataa ajaa'iba rabbii kanaa yaa Jawaarkiyya. Baga isin tuman. Baga jettaa obbo Jawaar atillee isaanitti dammaramte. Baga irraa hantan kanuma mo'attanii dhuftaniimi. Osoo kanaan tumamuu baattanii mi'a bilisummaan beeytan. Kana jedhi gaalee kiyya. Odoo bilaashin dhufte. Keerroon osoo kanaan tumamuu baate durriyyeen hunda dhufee har'a bilisummaan asii fidee kafali siin jaasila dirra keetiin fidde jechuun baga kunaan sii dhufe amma booda immoo hundinuu kan nu bulchaa jirus kan nu bulchuuf qophaayaa jirus kanaanin isin bulcha yennaan abadan wallaahi billaahi hin ta'u yennaan. Amma booda Oromiyaan kanaan bulti seeraan bulti jechuun alangeen bulti Oromiyaan amma booda alangeen seeraan sirnaan heeraan mootummaanis sirnaan heeraan filame heeraaf seera warri nuufille nuutumaniin manni murtii poolisii keenya ittiin nu bulcha malee abbaan fedhe amma booda elektirikal raashiboo tolchee nutumaa nu bulchuu ittiin dhiibnu abadan warri nurra jirtanillee amma booda shiboon nu bulchatan alangeen malee warri gara fuulduraa nuuftanis beeka waan takka beeka qeerroo warri dadhabsiifnee harka kennisiifnee qajeelchinee OPDO irraa ODP jirres isaan keessas arras ka shiboon nu bulchuu barbaadu hin jira kagawwee nu bulchuu barbaadu hin jira warri immoo ka qabsoo keenyaan nu alaa galchine hidhaa baafnes har'a qawween ol ba'ee shiboo kan bulchuu barbaadu hin jira kana beeka amma booda Oromiyaa keessatti Oromiyaa fi Oromoo keessatti qawween angoo irra tuululleen hin jiru qawween angoo korulleen hin jiru shiboon nama dhaanuun hin jiru kana beeka kana jala muradha. Hayya warra duraan nu cafaqaa ture kana irraa baafannu amma poolisicha kana afaan kana keessa ta'ee afaan. Yeroo takka tasgabbaa'aa dhaggeeffadha. Gaashee poolisii dhiisime yeroo tokko. Gaashee poolisii dhiisee amma yeroo tokko. Oromoo akka naa goonu. Tadabarte gundo taafte guddoo jedhamu manni Harargee. Tadabarte xiqqoo takka taafte nu guddoomi. Waggaa jara kana daddaa'inee qarreerraan qiintinee geessinu. Rakkoo tokko dhufe jechuudha. Biyya ce'umsaa keessatti yeroo hunda wanni lama wal bira sitti dhufti. Tokko haqa teenya deeffachuu warra nu miidhe adabachuu kan nu saaman tufsiisu a question of justice kan jennuuni. Lammaffaa ce'umsa san nagayaaf tasgabbiin ce'u waa lamaan kuni yoo haqan fida jette yoo warra nu ajjeese nu balleesse nu saame hunda seeratti dhiyeessine garafna irraa baafanne jenne lageetu boora yoo immoo nagaya jenne garaan keenya mada lamaan kana rakkoo beeytanii as qofaami bakka mara jira kanaaf keessattuu waan kaleessa nu godhaa tura warra nu tume warra nu gorafe warra maal godhe sirnichumatu nu godhe kanaaf warri sirna san keessa ture uleen ittiin nu garafan walaa caalu malee numa garafaa turan homa numa galafaa turan amma maal taane sirnatti raafne hoggaa kufu hedduu kuunfaa hidhaa jiran kuunfaa biyya alaa jiran kanaaf falli jiru ka jaaramee haga tokko jiru kama ittiin nu cabsuuf nu jaaran san akka nu ceesisuuf ulema ittiin nu cabsuuf deeman san dildila godhanne jechuu ulema ittiin nu cabsuu edan san dildila godhanne irra cehaa jira ulema san irraa dildila tolchine homaan didina ulema san irraa dildila tolchine amma ulee kana keessa qajeelaa barbaanne jechuu ka irra wayya amma ulee kana keessa luqqifne wayya dildila kana caba rakkoo qabnu isinii galee warra nu tume hunda keessaa luqqifne waa jenne kama akkanaatiif lammaaf abiyyiif xiqqoo takka malee harki 95 indi higamaa jechuu
kanaaf tadabarte haaloo garabatti liqimsa jarana waan warri dhufaa dabraan irratti wal tareeyyuu 150 nu godhe jarattii teenya tana dhiisa tamanu keessaa baatee nu afuufaa turte tana dhiisa kakawween guftee nu saamaa nu ajjeesaa turte abbaa isa hayyee faalle sukkara nyaatteen deemi rabbi du'ee sikkaraa si haa godhu hedha dhiifne kanaaf warri as jiru warri isin keessa jirullee amma irra dabraa baay'ee isaanii kakalee godhaniif irra dabraa beekatoo hubatan harka kalee nu gara feen isin garafne yoo jedhan garuu harka sammichi irree cabsina kana beeka harka kalee nu gara feen nutti deebifnaan madaa kaleessaa faashaa irra goonee dabarra bakka kanaan nu garafan san faashaa irra goonee dabarra wallaannannee dhidhiibbanne madaa kaleessaa keessa isin garafne yoo jedhan garuu walitti buuna jechuudha warri mootummallee kana beekuu qaba akka kaleessatti isin tumnaan akka kaleessatti isin hinan waan hin taane kanaan wal qabatee dhimma maqaan namoota kaka'ee jira ODP'n nu jecha miti ummata abboomsa fi miti ummata arbaa guutii miti namoota maqaan isaanii faafaan dhayamu namoota maqaan isaanii waan badaan dhayamu fuutanillee ol hin baasina of keessaa mancaa saarii isinii fuutaan namni ummata abboomsaatiin taane ODP haarayaaf hin ta'u ani orataa siyaasaati OPDOlle wayyaanelle abaa'onille firfirseetiin beeka warra isin keessa jirtan kanallee sirriitti hin beeka wanni isin jettan kijibaa midhuga haa taatuma turan namatumaa tura kakaleessa likkii malee hatee as ga'e arrallee hatee yoo shuumani fuudhaa isiin guutadee isaanuma irratti haqqisuu ta'a kana beeka kuna waan ta'eef ani isin iyyachaami ummanni warra akkasii fayyadanii yoo deeman bara dhufu islaanuma wajjii dhiibee isin baasa warri akkasii of keessa dhiiftan jijjiirama waan jibbuuf boru nan gaafatama waan jedhuuf ummata caalaa isin sakaala arra ummata keessa deemee ummata yoo kakaasu amantii yoo qoodu sabaan yoo qoodu ummataa bika miidhaa jiru isin ODP ta'uu carraayitanii inni OPDO isin godhaa jira OPDOtti deebii yoo barbaaddan malee jara kan of keessaa baasan jechuu barbaada yeroo takka tasgabbaana dhaggeeffadha gaashee poolisii dhiisime yeroo tokko gaashee poolisii dhiisi amma yeroo tokko haa dhaabatanii na dhageessaniimi kajoollee hidhamtee suni amala OPDOtu as deebi'aa jira maaliif jedha kana warri qeerrollee warri mootummallee na dhagaya namni tokko ummanni tokko dargaggeessi tokko jawaaree as dhufe mormuun waan na arrabsaa maxxansuun mirga isaati nama jibbanniisa abiyyi makana ka jaalattan kana namni kudhanii gadi bu'ee gaafa inni as dhufu abaaruun sin barbaannu hin dhufin jechuun hiriira itti ba'uun mirga isaati mirga jechuu kuni mirga qabsoofneef mirga irratti duuneef mirga irratti ajjeefamneef jechuu kalee wayyaaneen ka wallolle waan isaan saba Tigree ta'aniif miti jaraan ka wallolle yoo dubbanne afaan keessa waan nu kabalaniif harka yoo baafne waan quba nu cabsaniif jechuudha kanaaf joolleen hidhaman sun bu'uura seeraa tokko malee hidhaman bu'uura seeraa tokko malee qorannee jirra hiriira seeraa alaa godhe yoo jedhame baay'isawwee hiriira seeraa lama wanni jedhamu hin jiru dirqamni ummata dhagaya kana barnoota dirqamni ummata qeerroo isinillee dhagaya gaafa hiriira godhuu barbaaddan wanni isinirraa eegamu poolisicha isin bira jiru san ajajaa poolisii saniin gaafa hojjaa duraa sa'aatii akkanaatitti hiriira ba'uu barbaadna nu beeka eegumsa gaa nu godha malee hayyaman gaafattan heera mootummaa Itoophiyaa keessatti hayyaman gaafattan poolisiin jeequmsa itti fakkaate hidheemi mana murtii geesseemi nama mana murtii manni murtii gadhiise alamuu si beeksisu mirga qabu hin qabu alamuu si meetii miti Abiy Ahmad hiisisu mirga hin qabu nama hidhuu ka danda'u dhagaya sirritti nama hidhuu ka danda'u qeerroo miti isinillee nama hidhuu hin dandeettan nama qabuu ka danda'u poolisii yuunifoormii qabu tokko qabee
qoratee abbaa alangatti geessa. Abbaan alangaa qoratee mana murtiitti himata. Mana murtiititu qoratee itti murteessa malee abbaan aangoo bulchaan aanaa, bulchaan godina, hoogganaa ODP, hoogganaan ABO, hoogganaan KFO nama tokko hidhuus hiikuus mirga hin qabanii jechuudha.